Horomo da. Ka horu echa Horomo. Echi kabagaru in a Cushitic language, when H is followed by a vowel, you could read Amahoro H-O Damiti. You valitu H ta'aned ufatae, it is H usually omitted ta. Amma hargesa etamiti. Hargesi H omiti gote argesa H's in dandes. Hawas, malka hawas edumti. Echi omiti gote hawas H's in dandes. Kuni karakteri duma Cushitic language is in Jechuun. Na borani an Oromoo miti hinjad. As a matter of fact, gaaf tokko warra Amaaraa tokkotu maabara qaba. Maabara isaa ni gwaadanyaan koo nageessee dhaqe. Na maqaan maabara sana balbala maxxarrii ta'u Gaadullaa Mahabar jedhanii maabara qabu. Jarri Amaaraa bar Gaadullaa Mahabarii dhugu. Gaadullaani balbala maxxarriiti miti Boorana keessa. Asittis gosa, achittis gosa bar balbala maxxarriiti kuukuu karaara fi maal jettee isaa Gaadullaa maal jedhan mataan barrichi hin baane barricha jechaan moluu akka namicha sanaati. Mataan barrichi hin baane ilti baxxen deebine ergii barricha gaayoo Gaadullaan hayyuun taane jedhama. Gaadullaan yoo miti isaan isinitti hima dheeraadha jedheen fix text isaa duwwaa isinitti hima. Kanaaf iyyuu Booranni Oromoo ta'uu isaas hin beeka. Garuu achitti Ingilizootatu officially Booran akka jedhaman. Warri gadi immoo Gabra akka jedhaman. Kan godhe kolonializimii Ingiliziiti. Gabartiif Booranni adda miti. Maal jedhu gaallolee gabra ta'e, re'ee rendila ta'e, deemee saffara ta'e, waa hadhaa waata ta'e, walgataa nyaapha ta'e, ilmaan haadhaa walitti diina ta'een jedhanii. Nageenye kan. Aboo ani gaa waan meeqan isinitti mee danda'a. Kanaaf iyyuu rakkoon keenya guddaani Itoophiyaa wanni jedhamu kun pirojektiidha. Pirojektii Oromoo kana ittiin awwaalanidha. It's a colonizing structure. Amma yeroo baay'ee Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Oromoonis rakkoo jajjabaa qaba. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhanii hima miti yeroo hundaan lallaba kana. Dhuguma kun maaliif Itoophiyaan Oromoo displace gootee replace godhuu barbaadde hin dandeenye. Teknooloojii isaas hin qabdu, humna isaas hin qabdu, malaan yeroo dheeraa keessattuu balleessuu barbaadu. Kaalcharii isaa balleessuu barbaadu, afaan isaa balleessuu barbaadu, ikonomii isaa balleessanii lafarraa fudhachuu barbaadu. It's a project.